walga'ee kan inni haasa'u waa'ee walaloof yaadaloo miti. Waan na deemaa jiru kan akkamitti ilaalla, akkam goona, akkuma goobanaan saamame sanatti saamamamnoo, saamamne immoo kan duubatti immoo garagallee boonyamoo, waa'ee roorroodhuma iyyaa oollamoo akkam ta'uudha qaba. Uummanni keenya nu qaba waan ta'eef warri siyaasa Oromoo oofan amma argitaniitu yaaddoo guddaan qaba isa dhugaa rabbiin isinitti. Maqaa qabsoo Oromootiin yeroo ammaan kanatti gara paartilee 14tu jira. Dhaabbileen kun dhugaatti gadi fagaatanii dhaabbataniiru moo? Hirkisaan qabaan taatu dhaaba ololaan diigamu gaafa ololli ololame dhaabni tokko bakka 3-4tti cicciree sagalee Oromoo cicciruudha moo? Akkam kana dhaabbadhu kan jechuun ni danda'u artistiin. Artistiin ennaa kam yoo wal ijaara. Amma wal ijaaruudhaaf nu hidhuu danda'u, biyyaa nu baasuu danda'u, nu ajjeesuu danda'u. Inni sadarkaan sun darbeera. Galanni dhiigalmaan Oromoo taatu warra wareegamaniif. Gatii isaan lubbuutti kaffalan kanarratti dhaabbanne wanti nu eeggatu gara fuulduraatti waan guddaan kana waan ta'eef nu ilaallata. Nu ilaallata. Bilisa taane nu waamanii walga'ii irratti nu sirbisiisuu qofa miti. Inni mormus, inni biyya bulchus, artistiin ala socho'uu hin danda'u hin beeku. Gatii keenya isaa beeku, humna keenya isaa beeku. Maa mataa nu naannessu? Mataa naannessuudha qabna nuti. Kashilamu